akka isaaniittis afaan Hararii jedhama. Barreeffamni qubee isaaniis qubee Amaariffaa irraa kan fudhatamedha. Yeroo ammaan tana afaan Hararii afaan Oromoo waliin afaan hojii naannichaa godhanii heera saamuu fi eenyummaa saba guddaa Oromoo kanaa kan danda'an jijjiiruun kaan immoo lafaa fi namaas walumaan balleessaa jiranidha. Kanaafuu ummanni Oromoo guutuun addunyaa irra jiraatu dammaqinaan ummata isaaniif lafa isaaniif sagalee ta'uun magaalota keenya akka deeffannu dhaamsa keenya dabarsinaa. Dargaggoota Baha Biiftuurraa BBC News sagalee misoomaa fi tokkummaa ummata Baha Biiftuutiin.